Duraan dursee akka hunda dandeenyu godhee kana siin nu gahee Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatoomuu jedha. Jirtu jecha Haacaaluu Hundeessaati. Har'a kan asitti argamne badhaasa Haacaaluu Hundeessaa sadaffaa ilaalchisee ibsa miidiyaa kennuufi isinis waamicha keenya kabajanii asitti argamu keessan hedduu sin galateeffanna. Sagantaan kun faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaatiin kan qophaa'e badhaasa Haacaaluu Hundeessaa waggaa waggaan waxabajjii 22 kan gaggeeffamu guyyaa Haaceen koo wareegamee fi kennita isaa itti fufsiisuufi. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa damiilee 11 kan of keessaa qabu yoo ta'u isaanis albama waggaa, wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimaa waggaa, weellistuu cimtuu waggaa, weellistuu cimaa cimtuu haaraa yookaan baranoo, qindeessaa cimaa waggaa, viidiyoo sirba filatamaa waggaa kanaan kan badhaafamu daayiriktaraa, sinimaatoogiraafii filatamaa waggaa, kiroogiraafii cimaa yookaan cimtuu. Akkasumas awaardiin kun yookaan badhaasni kun kan of keessatti qabatu muuziqaa keerii fi laayiftaayimiidha. Sirboonni dorgommii kanaaf dhiyaatan bitootessa 22/2015 irraa kaasanii hanga bitootessa 21/2016 kan bahanidha. Sirboonni kun walitti qabamanii yookaan immoo akkuma yeroo darbe beeksisaa turre warri galmaahanis jiru. Galmeedhaan qofa otoo hin taane sirboonni bahan hundumtuu walitti qabamuu waan qabaniif qabamanii calalamanii ogeessaan laalamanii abbootii seeraatti darbu. Abbootiin seeraa qabxii edda kennanii booda gara badhaasa koree awaardii Haacaaluutti deebisaniitu sana booda amma kan irra jiru filannoodhaaf warra dhiyaatan top 5 ummataaf ba'a jechuudha. Akkaataan qabxiin itti kennamu persentiin 10 ummataaf yoo ta'u achi keessatti persentii 90 fi persentii 100 kan kennamu jira. Persentii 100 kan kennamu warra ummataaf yookaan sagalee ummataatiif kan hin baanidha. Persentiin 90 immoo kan kennamu warra ummataaf baanidha. Isaanis warri ummataaf bahan albama wallee aadaa, wallee ammayyaa, weellisaa cimaa waggaa, weellistuu cimtuu waggaa, weellisaa cimtuu haaraa yoo ta'an shanan isaanii kan hafan persentii 100 ogeeyyotaan laallamaniituma jechuudha. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa weebsaayitii irratti akkuma gadhiisaa jirutti isinis achi keessa galtanii akka warra dinqisiifattanii fi jaalattaniif sagalee keessan kennitan isiniin jenna. Badhaasni bara kanaa maaltu fooyya'ee maaltu jijjiirramee kan jedhuu fi badhaasni barreen gaddaa 12 ture barana garuu 11dha. Kan walitti ida'aman jiru fakkeenyaaf weellisaa cimaa haaraa fi weellisaa cimtuun haaraan barreen gaddaa kophaa turanii barana garuu walitti ida'amaniiru. Akkasumas editingiin bahee sinimaatoogiraafiin galeeraa jechuudha. Kan biraa weellistoota dura turan yookaan warra duraa wajjinii weellistoonni haaraan hin dorgomu. Barreen gaddaan dorgomne ture kophumatti dorgomanii amma garuu walumatti qabamanii dorgomu jechuudha. Awaardiin keenya baranaa kan adeemsifamu akkuma beekamu waxabajjii 22 yookaan juun 29 wareegamuu Haacee keenya sababeeffachuudhaan kan gaggeeffamudha. Galmisaas asuma iskaaylaayitii isa durii irratti jechuudha.